Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota. Arallee barnoota tokko kan gaafii namoota hedduu ta'anii fi kan baay'ee barbaachisaa ta'e tokko isiniif fide. Arra wanni isinii qabadee dhiyaadhe maanni akkaataa namni tokko mallaqa ofii qarshii ofii teelee birriirraa gara baankii akkasuma immoo baankii irraa gara teelee birriitti daddabarsa gochuu danda'u, tiraansaakshinii raawwachuu danda'u isinitti argisiisa. Kun waan baay'ee murteessaadha. Keessafuu namoota Itoophiyaa keessa jirtaniif baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasuma teelee birrii namoota maallaqa alaa gara biyyaa ergataniif karaa salphaa ta'een pilaatfoormii qopheessee jira jechuudha. Kanaaf amma afaanarra kan isinitti argisiisu akkamitti teelee birriirraa maallaqa keenya gara baankii keenyaatti daddabarsuu dandeenya, maallaqa hangam daddabarsuu dandeenya kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. Akkasuma baankota irraa gara teelee birriitti daddabarsa gochuu akkamitti akka dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha. Kanas kan isinitti argisiisu kallattii lamaanii namoota bilbila tachii ismaartifoonii qabanii fi namoota bilbila xixiqqoo yookiin batanii kan tahan kan tachii hin tahin bilbila xixiqqoo bilbila qofaaf fayyadan akkamitti akka teelee birrii fayyadamuu dandeenyu wajjin kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti kan isinitti argisiisu namoota bilbila tachii yookiin ismaartifoonii bilbila gurguddaa kan hin qabneef akkamitti teelee birriirraa maallaqa gara baankiitti dabarsuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Namoota bilbila tachii qabaniif immoo filannoon keessan irra bareedaa kan ta'e appilikeeshinii isa kana appilikeeshinii teelee birrii kana buufachuutu irra isinii filatamaadha. Yoo barbaadan immoo urjii gootanii 127 fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf mee amma jalqaba teelee birrii keenya seennaa teelee birrii akkamitti akka banannu barnoota chaanala kiyya irratti kana dura viidiyoo lama isiniif maxxanseera. Har'aaf immoo kan isinitti argisiisu erga banannee booda akkamitti maallaqa sochoosuu dandeenya baankota jidduu kan jedhudha. Kanaaf erga haala kanaan barreessinee booda jechaadha. Achi booda ni bilbilla. Daayirektii bilbila nuuf fida jechuudha. Kun namoota bilbila batanii qabaniif yookiin bilbila xixiqqoo qabaniif kan fayyadu jechuudha. Namoonni bilbila tachii qabanis fayyadamuu danda'u. Kanaaf haala kanaan isinii fida. San booda lakkoofsa lamaas biratti seendi manii kan jedhu kana tuqna. Achi booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Maallaqa erga kan jedhu jira. Tiraansfertuu baank, tiraansfertuu waalet kan jedhu jira. Isin gara baankiitti dabarsuudhaaf tiraansfertuu baank kan jedhu kana tuqtanii lakkoofsa lama gara baankiitti daddabarsuuf kanatu isin gaafata. Baankiiwwan hedduudha as keessa kan jiru. Isin as keessa baankii barbaadan filachuu dandeessu. Neekistii filachuudhaaf mallattoo riqichaa gootanii an amma baankii daldalaa mee dabarsisnaa agarsiisu kun bakka kana tuqee jechuudha. Lakkoofsa galarra jira. Achi booda akkaawunticha na gaafata. Akkaawuntii kiyya ni galcha jechuudha. Akkaawuntii kiyya galchee booda okay jedha. Seendi jedhaanii san booda maqaa akkaawunticha kanaa naa fidee kunoo Isaaq Ibraahim Amaan jedha. Achi booda lakkoofsa tokko ni filadha. San booda ammaawuntii na gaafatame fakkeenyaaf qarshii hanganaa itti galchuu. Achi booda piinii galchaa. Akkanatti piinii kiyya galcha jechaadha. Achi booda sababa isin gaafata. Sababa waan barbaadan galchitu waanuma isinitti tole barreessaa harkina hin qabu. Achi booda okeettanii ni eega maqicha isinii fide. Kunoo haala kanaan kaa'amma. Proses godhaara UKSPing proses jedha ni eegdu. Achi booda darbeera jechuudha waan isin dhibuun jiru. Kuni karaa namoota karaa kanaan fayyadamuu barbaadaniiti. Isaawwan kuuwwan kan teelee birrii fayyadamanidha jechuudha. Namoota appilikeeshinii baawwana buufatee fayyadamu wajjin ilaalla jechuudha. Karaa salphaa ta'e kunis baay'ee namatti tola. Tiraansaakshinii kun riisitiidhaafis baay'ee mijataa waan ta'eef kan isiniif filadha jechuudhaani. Amma jalqaba teelee birrii keessan buufachuu qabdan erga buuftanii inni seentu jechuudha gara keessaa. Kanaaf amma teelee birrii keessan kilik gootanii ni bantu. Yeroo bantan teelee birrii haala kanaan isinii dhufa. Qooqa jijjiirachuu dandeessu iddoo gubbaarraa tuqxan jechuudha. Daataa keessan erga banattanii booda gara teelee birriitti seentan qooqa jijjiirachuu ni dandeessu akka barbaadanitti rakkoo hin qabu jechaadha. Kanaaf ergasii bilbila keessan itti barreessitanii iddoo neekistii jedhu kana tuqxu jechuudha. Sana booda paaswoordii keessan isin gaafata. As biratti seekuriitiidhaaf waan ta'eef paaswoordii keessan erga galchitanii fuula itti aanutti isin dabarsa jechaadha. Achi booda haala kanaan teelee birrii keessan isinii bana jechaadha. As keessa fiichariiwwan hedduutu jira. Yeroo biraa kan wajjin ilaallu ta'a. Erga haala kanaan bantanii akkana gara gadii kana jechuudha. Waan amma argitan kana akkas yoo ol harkistan jechuudha gara oliitti tiraansfertuu baank kan jedhu ni jira. Gara maallaqa gara baankiitti dabarsi kan jedhu afaan Oromootiin ni argattu jechuudha. Kunoo jala kanatti jechuudha. Isa san erga tuqxanii kunoo akkana gadi jechaadha. Tiraansfertuu baank kan jedhu kanarratti kilik gootanii gara jala kana jira. Achi booda baankiiwwan jalqaba irratti isin filachiisa. Baankiiwwan as keessa gara baankii 30 kan jiran jechuudha.
baankii barbaadanitti dabarsuu dandeessan. Itiyoo Telekoomiin baankiiwwan 30 ol wajjin kan hojjetaa jirudha. Teelee birrii jechaadha. Baankii barbaadan filattanii kunoo fakkeenyaaf jiraan jira Hawaash Baank, Absiiniyaa Baank, Inaat Baank. Anamma komershaal baankii haa filadhu mee isinitti argisiisu jecha baankii daldalaa filadhee isinitti argisiisa. Kunoo baankii daldalaa kana kilikii irratti godhachaadha. Baankii daldalaa naa fida. Amma akkaawuntii kiyya asirratti galmeessa jechuudha. Kunoo Commercial Bank of Itoophiyaadha. Achi booda jalatti akkaawuntii na gaafata. Akkaawuntii kiyya kilik godhee itti barreessa jechaadha. Kunoo haala kanaan achi booda next jedhaanii gubbaarratti maqaa kan koo naaf fida jechuudha. Erga haala saniin itti galmeesse booda maqaan kiyya naaf dhufa. Baankicha wajjin jechuudha. Loogoo baankii yookiin asxaa baankichaa sana wajjiniin naaf dhufa jechuudha maqaan kan koo. Kunoo akkuma argitan gubbaa kanarratti Isaaq Ibrahim Amaan kan jedhu icon yookiin loogoo sana wajjin naa dhufeera jechaadha. Achi booda ammaawuntii galcha jechuudha. Hanga mallaqaa sana kan gara baankiitti dabarsu barbaadu sana jechuudha. Akkaawuntii abbaa feetanii galchuu dandeessan akkaawuntii keessan qofa otoo hin taane akkaawuntii baankii feetaniitii fi akkaawuntii nama barbaadanii galchuu dandeessu. Ammaawuntii asitti yoo galche iddoo tiraansfer jettu jala kana jirtu sana bira na fida jechaadha. Isiisan tiraansfer jedhee tuqa jechuudha. Kunoo haala kanaan na fida. Achi booda tiraansfer ka'isu tuqa. Achi booda paaswordii kiyya na gaafata. Paaswordii itti galcha jechuudha. Kunoo haala kanaan naaf dhumee jira jechaadha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Wanti sin rakkisuu fi sin dhibuu jiraate kallattii kanaan na gaafachuu dandeessu. Baay'ees waan nama dhibu miti. Namoota hin beekne suutaan itti rakkisuu danda'a. Iddoo kanatti risiitii argachuu dandeessu. Teelee birrii waan inni fayyadu risiitii fi miiseejiin wal faana kan dhufu sakandii muraasa keessatti jira. Kanaafuu kunoo risiitii ammaa kanayyuu qarshii 100 dabarsee iddoo geet risiitii jedhu kana yoo tuqe naaf fida jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadama. Horaa bulaa deebanaa.